iccitiin guddoon malaayikoonni halkan laylatul qadrii gabbu'an jedhamee dubbatame keessaa tokko i'tizaaraaf gabbu'an, yaani muumintoota gabrootan Allahaadha dhiifama gaafachuudhaaf gabbu'an. maal dhiifama gaafatan laata? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dura dursoo hikmaa yookaan iccitii malaayikoonni halkan laylatul qadrii gabbuhuu agarsiisu keessaa Rabbiin gabrootansaa kan mu'mintootaadha isaan kabajuudhaa fi isaan guddisuu agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin malaayikoonni faallaa waan duraan ilma namaa kanarratti yaadaa turan san ilma namaatirraa waan arganiif waan duraan ilma namaatiin je'an san ilma namaa dhiifama gaafachuudhaaf gabbu'an i'tizaaraaf jechu. Gaafa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala abbaa keenya Aadamiin horofa yookaan dhoqqeerraa uumee ka'eeniin uuma jechuu isaan malaayikota kanaan mariyatu malaayikonni waan je'an qaban. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نما دجي كان كيستي بدي حجة كسمة إيجا ولي أنجلاسو دجي كان كيستي أمتا لا توهين أبو جتاني ترى. ربي سبحانه وتعالى أكي سانجر أنسان وصونتاني ناتو بيك جتشودان أومي جتشو. Egaa abbaa keenya Aadamiin uume gabrootan mu'minaa ibaadaa fi Rabbi isaanii abbaduu ma'a kawnihim warukkibihim isaan kun aqliidhaa fi shahawaadhaan uumamuu isaaniitii wajjin aqlii isaaniitiin shahawaa fedhinnaa isaanii injifatanii malaayikoota caaluurraa kan ka'e Rabbiin uume isaan agarsiise. Agarsiifnaan hayyama Rabbiitiin yookaan Rabbi isaanii hayyama gaafatanii halkan laylatul qadrii gabbuhanii muumintoota dhiifama gaafachuudhaaf carraa argatan jechuudha. Kanarraa kan ka'e ergamaa Rabbiitis sallallahu alayhi wasallam akka nuun jedhanii jira. Halkan laylatul qadriidhaa yeroo tahe izaa kaanat laylatul qadri halkan laylatul qadrii yeroo dhufe نزل جبريل في كبكبة من الملائكة. جبريل جمعا ملائكة الراتح وجن قبها يصلون ويسلمون حال أرارم كالتنين حال نقاقا فتنين على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله. شوف قبروتان لحبتي ذكري قد أجروتي في أكسما تائي ذكري قد أجر هند أرارم كالتنين كذلك إرتي سلامة ننجر الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع براتين ملايكوني تقول سمي كيست حنفا جان دوبا دچين كون إسان نيجي سيري سمي كان كيسا سمي توكو هنگا تربا بكي قبين كايتن وكان تا قبين تا كودا حين أرقم ملايكوني جراتا مالي ننجر الرسول. Akkamitti dachiin tokko isaan keessare isa jedhu irratti ulamaa'i wal dhaban yaakiin garuu irraa yaanni jabaan maal jedhani fawjan fa'innahum yanziluuna fawjan jedhan garee jamaadhaan irraa gadi bu'an jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala malaayikoonni gabbuu eeyyama yeroo isaan gaafatan maaliif hayyame isa jedhuufi ilmina ما كن يأتي بالطاعات والخيرات عند حضور الأكابر من العلماء والزهاد جاني ilmina ما كن عمل إسات الرا جزء نمنقر قدان علماء الرا زهاد الرا إسام برجراتي فكان عمل أحسن مما يكون في الكلوة وانك أباه هجة سنرا وانا علماء في نمقر قدان برد هجة سناتو الرجال هذا في جان. أنا في ربي ملائكة قبوزة بحضور أولئك العلماء العباد الزواف يكون أتم وأن النقصان أبعدتها يجو هجين إني هجة سنبوتو حرين الرافقورة كان في ربي سبحانه وتعالى حجة في ججو
malaayikoonni tokkolleen hin hafan fawjan wa fawjan garee fi jama'aadhaan buhaniiti halkan sana gabbuhanii ol deebi'an jechuudha. Gabrootan malaayikoonni irra salaamattu rabbiin haa taasisuu nama halkan sana milkaa yaa rabbiin haa taasisu. mallattoon halkan leelatul qadrii maal isa jedhu sagantaatti aanu waliin dhufna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi